caffeen Oromiyaa ergamoota gurguddoo heeraa fi seeraan kennamee fi bu'uureffachuun hojiiwwan gurguddoo gama seera tumuun hojii bakka bu'ummaa uummataa raawwachuun hojii to'annoo fi hordoffii akkasumas manneen maree sadarkaan jiranii deeggaruu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Gurmaa'insa caffee keessaa tokko kan ta'e koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaas aangoo heeraan kennamee fi bu'uureffachuun hojii to'annoo fi hordoffiin gabaasa seektiraaleen dhiyeessan qabatamaan lafarratti ilaaluun uummata waliin mari'achuun ciminaa fi hanqina adda baasuun kallattii kennuun godinaalee Oromiyaa hedduu bira qaqqabuun hojjechaa jira. Haaluma kanaan jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaas godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaa fi Gindhiiritti argamuun dhimmoota nageenyaa fi misoomaa irratti uummata waliin mari'achuun hojiilee misoomaa garaagaraa godinichatti hojjetamaa jiranii fi hojjetaman daawwateera. Hojiilee misoomaa jila kanaan daawwataman keessaa oomisha qamadii kilaasteraan faca'e, daandii ispaaltii Dalloo Sarboo hanga Dirree Sheek Huseen akkasumas magaalaa Jaarraatti daandiin keessaa hirmaannaa uummataan hojjetaman isaan ijoodha. Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti bara kana lafa heektaara 32,000 qotuuf karoorfame karoora ol lafti heektaara 34,000 ta'u akka qotamedha. Qonnaan bultoonni dubbisnes bara darbe ongeetu ture. Barana Waaqayyo nu kiiseera. Heektaara tokkorraa kuntaala 70 hanga 75 akka abdatanidha kan himan. Qotee bulaatiin kennamee namni kun guutuun kilaasteraan guutuu facaafatee jechuudha. Kanaan dura wanni akkasiitu hin jiru. Har'ammoo abdii rabbiitiin namni guutuun waan sila kilaastera jedhamu kanaan facaafatee biyya sanatti wannaa ta'e jechuudha. Sila honge maafuu namni sanyii qabatee mana facaafatu hin jiru jechuudha baran. Sababa kilaasterri kun dhufe namni guutuun sanyii mana kamanaan qabne jechuudha. Sababa hongeetiin bara taree midhaan hin jiru guutuun facaafatee jechuudha kilaasterri bu'aan isaa. Kanaafuu nu fayyadaa asii achillee osoo itti nuuf fufee jechuu barbaannaa jechuudha. Rabbi jedhee abdiin kennamaa lamma midhaan rabbi nuun ga'e akka qotee bulaatti ammoo yoo rabbi jedhe hektaarraa gara 70 argachuu hin kajeela 75 yookaan haa ta'u malee ammoo kunuunsa isii yoo ta'e xaa'urraa yuuriyaa ammallee farra ibliisaa farra aramaa wanni ittiin godhin hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanni akka qonnaatti akka warra misooma qonnaatti illee waan haga silaa gorsi kennamu nuuf kennaniituma itti fufnee as geenne jechuudha. Godina Baalee Bahaatti barootan darban ongee hamaatu ture. Kanarraa kan ka'e qonnaan bultoonni sanyii filatamaa bitachuu hin dandeenye. Hojjettoonni mootummaa miindaa isaaniirraa harka 50 kutuun qonnaan bultootaaf sanyii filatamaa akka bitanis odeeffanneerra. Qotee bulaan keenya hongeerra waggaa 2 ture. Hanqina sanyii baay'ee nu mudataa ture. Hanqina sanyii aanonni keenya keessattuu godinni Baalee Bahaa bulchaan godina Baalee Bahaa inisheetiivii mataa isaanii godhatanii aanonni hundi isaa mindaa hojjetaa mootummaa irraa akka muru hojjetaa mootummaa mariisanii akka muru goone mindaa hojjetaa mootummaa murree hojjetaa mootummaa gaafannee mariisisne hojjetaa mootummaa parsantii 50 ol mure ka parsantii 100 mure akka waliigalaatti sanyii binnee aanota gammoojjiitiif raabsaa turre aanaa kanallee akkasumatti ture jechuudha. Yoo xiqqaate qamadii kuntaala 500-400 ol aanaa tokkoof kennamaa ture. Sanyii xaafii bitanii akkasitti kennamaa ture aanaa beeltoo irratti aanaa sawweenaa irratti aanota baay'ee irratti akkasitti kennamaa ture jechuudha. Karaa kanaan qotee bulaan keenya gammoojjii keessallee amma osoo deemne lafti yoo dhabiinsa roobaati yoo hanqina roobaatiin dhabame malee lafti midhaan hin faca'in hin jiru jechuudha. Qotee bulaan keenya xiiqii waliin seenee rabbi kadhachaati rooba rabbi irraa kadhachaa lafuu fi facaafatee amma yoo rabbi jedhe bultii 15 booda namni gargaarsa nurraa fudhatu hin jira yaaduun. Sababni isaa seenaa kanaan duraa keessatti Gololcha keessatti namni bakka itti zakaa baasu dhaba. Aanaa Gololchaatti ardaa ganda dirree guddoo kanatti shanyii qamadii baay'ataa jiru laallee irra jechaadha. Shanyii qamadaa baay'ataa jiru kuni keessattuu shanyii paastaaf mokoroonaa ta'udha. Mokorooniif ta'udha. Inni kun shanyii beezik siidii facaasaniiru maasaa qonnaan bulaa irratti jechaadha. Shanyiin kun gara fuulduratti deemee qonnaan bulaa hunda bira gahuu qabu. Shanyii oomishtummaan isaa baay'ee haayii ta'e jechaadha. Kan ol kaa'ate oomishtummaan isaa. Kana sun yaal oomishtummaan shanyii kan ammaan dura ture qamadii giddu galeessaan per hektaar kuntaala 40 sancaalillee hin beeku jechaadha. Garuu amma yoo ilaallu shanyiin kun akka yaada qonnaan bulaa irraa dhageenyee fi namoota naannoo kana jiran irraa hubannetti yoo xiqqaate per hektaar kuntaala 75 haga 80 arganna jennee kan isaan yaadan. Jennu shanyiin kun baay'ee barbaadamaa fi gara fuulduratti illee qonnaan bulaa bira kan gahuu qabudha jecha. Isa kana shanyii ta'ee beezik siidii waan ta'eef qonnaan bulaa bira gahu akka godhu gochuudhaaf wantoota tokko tokko hansarraa'uu qabu hin jira akka yaadatti. Inni kunis shanyii alagaa jennee jira kan keessa jiru shanyiin biroo jecha itti makameera. Keessa kan jiru dhedheeratee kan jiru sun
inni suni yoo amma keessaa fuudhuu baatan gara fuula duratti sanyii kana balleessuu danda'a jechaadha. Kanaaf sanyii san keessaa fuudhanii qulqullummaa sanyii eeguudhaaf isas gara fuula duraa germination isaa ilaalamee inspeekshinii damee sallaatu gaggeessanatti fakkaata. Isa kana yoo kan keessaa fuudhan taate sanyiin kun gara fuula duraatti qonnaan bulaa biratti bal'inaan yoo baay'isan oomishtummaa isaa guddaa waan ta'eef naannoon kun ammoo naannoo hanqina oomisha nyaataa ture duraan jechaadha. Yeroo dabre keessatti waggaa dabre dhufneerra hongeen naannoo kana dheera. Amma hongee kana dandamachuudhaaf ammoo qonnaan bulaan sanyii kana facaase oomisha isaa dabaluudhaaf tattaaffiin isaan godhan baay'ee cimaa ta'eera. Wantoota kana yoo sirreessan oomishtummaa qonnaan bulaa dachaan dabaluu hin danda'ama yaada jedhuun qaba. Iddoon kaanis irraa barachuu qabu jedhee kaasuu barbaadu akka aanaa gololchaa kanaatti gandoonni baay'een hongeedhaan waggaa lamaaf naannoo waggaa lamaatiif baay'ee miidhamaa akka turan hundi keenyaan beekna jechaadha. Kanarraa ka'ee qonnaan bulaan keenya xiiqiidhaan hojiitti kan gale jechuun hin danda'ama bara kana. Isa qofa miti sanyii filatamaa argachuun oomisha gaarii ta'e akka sadarkaa kana ga'uuf sanyii filatamaa argachuun isa jalqabaati jechaadha. Qonnaan bulaan keenya immoo sanyii filatamaa sana bituudhaaf hongeedhaan baay'ee miidhameera waan ta'eef dandeettii isaa hin qabu ture. Kanaaf akka aanaa gololchaatti maal inni taasifame hojjettoonni mootummaa hundi jechuudha. Mindaa qabanirraa parsantii 50 muruudhaan walitti qabanii sanyii filatamaa kana qonnaan bultoota keenyaaf kan bitan ta'uu isaati kan laalle waan ta'eef kun fakkeenyummaa gaarii kan qabu lammiif lammiitu qaqqaba isa jedhu sanallee kan mirkaneessani waan ta'eef muuxannoo gaariidha. Qonnaan bultoonni hojjetaa mootummaa malee hojjetaan mootummaa qonnaan bultoota keenya malee jiraachuun akka hin danda'amnes hin agarsiisa waan ta'eef fakkeenyummaa guddaa kan qabu ta'uu isaa kaasuu barbaada. Kilaasteraan qotuun bu'aa guddaa qabam hojjenneen argineerram dhimma walitti hidhiinsa gabaa irratti mootummaan xiyyeeffannaa gochuu qabam dallaalaatu biyya miidhaa jira jedhu qonnaan bultoonni dubbifne. Ija tana as kilaastara Booramaa jedhama. Dambii sanii as jechuu dambii sanii ol ammoo kilaastara Haroo Rashiidoo jedhama. Kanaafuu callaan asirratti argamu kun callaa bareeda. Amma wanni nu ammoo isinillee himachuu barbaannu OBN'tti rakkoon nu qabnu naannoo kanarratti qotee bulaan gabayaan miidhamne jechuudha. Maali qamadii tan amma qotee bulaatti dhufanii birrii itti kennan saatii amma jiru kana gabayaan miidhamne wanni nu miidhe dallaala jechuudha. Kanumaafuu gara dalagata dhabaatii miti gabaa qullubbii irratti miidhama qabna. Waan kana odoo nu sirraa'ee baay'eetti barbaannaa jechuuf hin barbaanne jechuudha. Wanni nu miidhe immoo gabama jechuudha. Manni aanaa kenna baay'ee oomishaan beekamtuudha. Aanaa gololchaa wanni keessatti hin taane sooqidda yoo ta'e malee hin jiru. Oomishaan beekamtuudha. Keessattuu waan addaa kan paastaa fi mokorooniin ganda dirree guddoo irratti maayibaasa diinsaa gandoota diinsaa irratti qamadiin gatii qamadii kaaniitii fi kan paastaa mokoroonii gatiin isaa baay'ee ol ka'aadha. Sanyii haarawaa dhiyeessanii gatii baay'ee itti baasanii jalqaba qonnarraa kaasanii haga amma reefu laaltaniitti illee qoricha wanni afuufaa jira waagii jechaadha. Gatiin itti bahu baay'ee ol aanaadha. Gatiin itti gurguratan immoo gad aanaadha. Akkuma reefu bulchaan keenya ibsaa ture jechaadha. Kanaaf kanarratti qotee bulaan keenya illee komii kaasanii yaa'ii kurmaanaan geeggeessuu irratti illee komii qotee bulaa komii aanaa kenna uummata aanaa kenna caffeedhaaf illee dabarsaa turre. Sadarkaa gudaraa irratti illee foramiidhaan ilaalaa turre waan walitti qabame san caffeedhaaf illee ergaa turre. Qamadii kana baasiin isatti bahu guddaadha. Qamadii sooftii fi qamadiin kun garaagarummaa qaba. Even bittaa sanyii irratti garaagarummaa qaba. Itti fayyadama xaa'oo irratti garaagarummaa qaba. Haga toop direesingiin kennamaa ture haga dhumaatti. Eega salbeellee toop direesingii kennaa turan. Toop direesingiin kennamu sun xaa'oon kennamu sun xaa'oon amma yuuriyaan eega inni salbe faca'u sanyiin isaa kun akka jabaatu taasisa. Sanyiin isaa kun akka killeetti akka calalaqu akka ifu taasisa jechuudha. Kanaaf isa kanallee kennaa turan. Kanaaf baasiin isaa guddaadha. Waggoottan dabre kana keessa immoo gatiin yeroo gurgurtaa sooftii fi harrii ittiin gurguramu tokkuma ta'e. Dur garaagarummaa birrii 1,000 akkas qaba. Kuntaala tokko irratti garaagarummaa birrii 500, 400, 1,000 deemaa ture. Amma garuu gatiin isaa walqixa ta'e. Qotee bulaan keenya kana komachaa ture. Bara kana immoo jijjiirama jennee yaadna. Warri faabrikaa paastaa fi makaroonii deddeebi'anii akka bitachuu danda'an asiin Dirree Dawaa fe'amaa ture yuuniyeenii keenya waliigaltee godhaa jiranii jechuudha ammatti. Yuuniyeeniin bitee karaa qotee bulaan itti irraa fayyadamuu qabuun walitti hidhamiinsa gabaallee uume yuuniyeeniin warra faabrikaatti akka dhiyeessu taasisaa jira jechuudha ammatti. Kanaaf faayidaan qotee bulaan keenya irraa argatu inni guddaan isa kana. Qotee bulaan keenya harki caalu
miseensa waldaa hojii gamtaati. Waldaan hojii gamtaa ammoo walitti ijaarame yuuniyeenii ijaara. Yuuniyeen ammoo faayidaa qotee bulaatiif midhaan kana bitee bakka takkatti walitti hidhamiinsa gabaa uume warra faabrikaatii dhiyeessuudhaaf qophiidha jechuudha ammatti. Oomisha qamadii ilaalle keessatti keessattuu kilaasteraan oomishuun faayidaa maalii akka qabu qonnaan bulaan keenya sirriitti kan nu ibsaa ture. Lafa hektaara 34,000 guutuusaa jechuudha. 34,000 guutuu qamadiidhaan kan oomishame argine. Haalli qamadiin sun irra jirus yoo laalle sirriitti kunuunsa gaarii kan argatee fi haalli namarra jirus yeroo muraasa booda yookiin guyyaa 15 guyyaa 20 booda haamamuu kan danda'uu fi qonnaan bulaan keenya oomisha isaa sirriitti argachuu kan danda'u ta'uu isaati kan laalle jechaadha. Kun maal agarsiisaa qonnaan bultoonni keenya yeroodhaan bokkaa yoo argatan oomisha isaanii guddisuu keessatti gaheen isaan bahachuu danda'an guddaa akka ta'edha kan laalle. Akka odeeffannetti bara kana lafa aanaan qabu kana keessaa oomishni kan irratti hin oomishamne yookiin kan lafa bule kan hin jirre ta'uu isaati kan qonnaan bultoonni keenyas ibsaa turan jechuudha. Kun abdii guddaa biyya keenyaaf illee kan kennu ta'uu isaati kan laalle jechaadha. Egaa oomisha qamadii laalle kana keessaa yoo sirraa'ee gaariidha jennee kan laalle abdiin jiru akka jirutti ta'e tokkoffaa kunuunsa amma qonnaan bultoonni keenya ogeessis hooggansis irratti hirmaatee sadarkaa gaarii irra jiru kana caalaa fooyyeessuudhaaf odoo sararaan faca'eera ta'e gaariidha waan jedhu qabna. Lammaffaa irratti immoo qaamni dhimmi ilaallatus immoo qonnaan bultoonni keenya akka hanqinaatti yookiin akka rakkootti kaasaa kan turan tokko gabaa walitti hidhamiinsi gabaa nu jiraachuu danda'uu qaba. Oomishni keenya bara kana baay'ee gaariidha. Hektaararraa afaan qonnaan bulaarraa kan nageenye hektaararraa hanga 70 amma 80 gidduu argachuu hin dandeenye jedheeti qonnaan bulaan keenya kan tilmaamataa jiru waan ta'eef haalli itti jiru baay'ee gaariidha. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu dhimmi gabaa itti yaadamuu danda'uu qaba. Jiraattonni godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaa rakkoo daandii guddaa akka qabanidha. Daandiin ispaaltii jalqabamuu isaatti gammachuu qaban himuun gaaffiin uummataa deebii akka argatuuf tumsi bakka bu'oota uummataa guddaa akka ta'edha kan himan. Sababa daandii kanaatiin qonnaan bulaan jechuun rakkatee waggoota dabree jechuun hanga qonnaan bulaan qarshii walitti guuree jechuun ufii karaa kana asirraa haga aanaatti suphatuutti rakkatee deemee oomisha karaa fe'atuunii fi karaa aanama kanatti dhiyeeffatuun dhabaa ture. Amma immoo qonnaan bulaan oomisha isaa karaa akka barbaadetti akka sammuu isaatti itti dhagametti karaa barbaadeen fe'atuu fi karaa barbaadeen imalas yoo deeme deemuudhaaf qonnaan bulaan jechuun parsantaadhaan eega karaan kun jammarame gammachuu guddaatu keessatti dhagame. Hanga karaan kun hin bahin baay'ee rakkate karaan kun baay'ee ciccite qonnaan bulaan hanga qarshii kiisha ofiitii baasee suphuutti hanga yaale jechuun mootummaayyuu gaafataa ture rakkatee jechuun oomisha aanama kana fidatuufuu jechuun naannoo biraatti fe'atuu dhiisi baay'ee rakkate baay'ee itti dhagame jechuun barbaadeeti. Bakka bu'oonni uummataallee waan isaan gargaaran yeroo daandiin kun dhufetti jechuun qonnaan bulaa walitti qabanii jechuun hooggantoota aanaatiin wal qabatee hanga gandaaf maayii baasaatti jechuun yeroo daandiin karaa kana bahu qonnaan bulaa walitti qabanii mari'achiisanii qonnaan bulaan jechuun karaan akka isaa ta'e akka duran dhaabban akka ammoo simannaan fudhatan warri aanaa hooggananillee kan ganda hooggananillee baay'ee yeroo baay'ee asitti deddeebi'anii jechuudha. Gahee bakka bu'ummaa isaanii hanga isaan irraa barbaachisu parsantaa isaan irraa barbaachisu baay'ee bahannatti. Jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti daandii ispaaltii Dalloo Sarboo hanga Dirree Shee Huseen kiiloomeetira 78 hojjetamaa jirus daawwateera. Daandiin ispaaltii Dalloo Sarboo hanga Dirree Shee Huseen jalqabamuun gaarii ta'us akkaataa waliigalteen deemuu irratti hanqina akka qabudha. Caffeen waan amma akka komiitti uummanni kaasee wanni jedhe kana sadarkaa isaaniitti ol deebi'anii qaama raawwachiisaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin illee galanii haga keessattuu daandiin kun fa'aa sadarkaa federaalaatti rakkoon kun inni kataa jennee yaadna. Saffisaan amma daandiin kun akka jalqabame kanaan dafee akka bakka ga'uu danda'u incimaa kanarra daddafee bakka ga'uu hin qaba. Qulqullinallee immoo kanarra cimee hin eeggataa kan jedhu kana abdii qabna jechaadha. Eega jalqabanii piroosesii irra turame waggaa tokkoo fi walakkaa xumuranii jiran. Silaa kan isaan hojjechuu qaban daandiin kun kiiloomeetira 78 waggaa 2 fi waggaa 3 walakkaa kanaaf gaafa qoonnu waggaa keessatti kiiloomeetira 22 ol dalaguu qaban ture. Amma isaan kan hojjetanii ekskaaveeshiniin isaa kan isaan hojjetan haga ammaatti kiiloomeetira 11 qofa parsantii 14 irra jiran baay'ee harkifataadha jechuudha.
baay'ee harkifata. Sababni isaa haga ammaatti kan isaan hojjechuu qaban silaa kiiloomeetira 33 ol hojjechuu qaban. Daandii kana xumuruudhaaf waggaa keessatti san hojjechuu qabanii kiiloomeetira 22 hojjechuu qabu. Waggaa 3 fi walakkaa keessatti immoo kiiloomeetira 78 hojjetu. Haga amma hojjechuu qaban silaa yeroo waliin deemuudhaaf kiiloomeetira 33 ol dalaguu qaban ture. Silaa yeroo jedhame keessatti hin fixan. Garuu yeroo jedhame keessatti fixaan jirani hanqinni isaanii inni guddaan humna namaan qaban. Tokko humna namaan qabani maashina gahaan qaban. Daandii aspaaltii federaalaan amma jalqabamee hojjetamaa jiru kanas akka koree dhaabbii keenyatti irraa sirriitti daawwannee jirra. Kiiloomeetira isaa sirriitti ilaallee jirra. Daandiin kun hanga dirree Sheek Huseenitti kan hojjetamu kiiloomeetira 78 kan karoorfame. Kiiloomeetira 78 kana kan karoorfame waggaa 3 walakkaa keessatti xumuramuu qabaadhaan kan waliigalteen walii mallatta'ee hojiitti galame jechuudha. Kanaaf hojiin kun eega jalqabamee raawwii isaa gaafa laallu amma ammaatti hojiin raawwatame waliigala isaa ida'ama isaa gaafa laallu parsantii 6 qofarra jira jechaadha. Silaa yeroo kana parsantii 27 irra ga'uu kan qabu parsantii 6 irra ga'eeti kan dhaabbate waan ta'eef hin dhaabbannee hojjetamaa jira garuu hamma deemuu qabu sana deemuu akka hin dandeenyedha kan laallee. Kanaaf kun qaamni dhimmi ilaallatu sirriitti hordoffii isaa cimsuu danda'uu qaba. Uummata gaafa laallu uummata bira rakkoon tokkollee kan hin jirre ta'uu isaati kan odeeffanne. Maaliif daandii kana jalqabsiisuudhaaf uummanni maasaa isaallee yookiin dallaa isaallee na jalaa hin tuqina hin jenne waan biraallee hin gaafanne daandiin naaf haa hojjetamu waan irraa eegamu hunda bahachuun qaba jedhee ofirratti murteesseeti kan kenne waan ta'eef hirmaannaan uummataallee baay'ee gaariidha. Gammachuun daandii kana hojjetamuu irratti immoo uummanni qabus immoo gaafa ilaallu baay'ee gaariidha waan ta'eef garuu haala amma jedhe kanaan sadarkaa irra gahuu qaburra hin geenye waan ta'eef kun xiyyeeffannaa guddaa kan barbaaduu fi qaamni dhimmi ilaallatu hundis dhimma kana sirriitti ilaaluu fi sirreessuu danda'uu qaba. Hamma danda'amaa ta'etti yeroo qabame sana keessatti raawwatamuu qabaan ergaa keenya nutis gaafa asii deebine qaama dhimmi ilaallatuuf kan dhiyeessinuu fi karaa adda addaatiin hordoffiin kan taasifamu ta'uusaa asumaan kaasuu barbaada. Jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa godina Baalee Bahaatti kenna tajaajila hospitaala Gololchaas ilaaleetu jiram. Hospitaala jalqaba Gololchaa keessatti hospitaalli kan erga eebbifame ji'oota 4 noormaali san durallee hojii jalqabee ture. Tajaajila hospitaalli jalqabe keessaa tajaajila yaala balaa tasaa emergency service, tajaajila deddeebi'anii yaaluu, tajaajila ciibsanii yaaluu, akkasumas tajaajila laaboraatoorii, tajaajila faarmaasii, tajaajila raajii, altrasaawundii, tajaajila dahumsaa, tajaajila hordoffii haadholii fi akkasumas daa'immanii tajaajila akkasiisan kennaa jira jechuudha. Koree dhaabbii caffee Oromiyaatiin kan hojii adda addaa laaluudhaaf bobbaane gara godina Baalee lamaanitti kan dhufne isa keessaa hojii laalle keessaa tokko hospitaala jalqabaa Gololchaati. Hospitaala kan akka carraa ta'ee bara darbees anatu eebbisiise. Erga eebbisiisnee amma naannoo ji'a 5-6 ta'anitti fakkaata. Egaa hospitaalli kun naannoo qarshii miliyoona gara 40 akkas saniin hojjetame. Erga hojjetamee tajaajila kennuu jalqabee ji'oottan muraasa lakkoofsiseera waggaa tokko hin guunne. Yeroo kana keessatti naannoo dhukkubsataa 6,000 tajaajila kennee jira. Haa ta'u garuu wanni gaariin argine hanqinni jiru maali kan jedhu wanni gaariin argine ogeessonni naannoo kana jiran baay'een isaanii ogeeyyii muraasatu jira. Ogeeyyii muraasni kun halkanii guyyaa dadhabne odoo hin jenne hamma humna isaaniitiin tajaajila isaanirraa eegamu kennaati kan jirani. Keessumaa ogeeyyiin olaanoo kan jennu bakka kanatti hakiima waliigalaati kan jiru doktora jalqabaa jechuudha. Doktora waliigalaa jechuudha. Innis nama 3 qofaadha kan qabani. Yoo xiqqaate silaa doktora waliigalaa nama gara 20 kan barbaachisu ispeeshaalistii gosa adda addaatis hedduu barbaachisa hin qabani. Kun odoo bakka hin jirretti doktora 3 qofaan nama 6,000 tajaajila kennuun isaanii akka waan gaariitti kan ilaalle. Hospitaalli Gololchaa tajaajila fayyaa kennuu yeroo dhiyoo kan eegale ta'us hanqina humna namaa akka qabudha. Hanqina meeshaa hanqina humna namaa kanarratti biiroo keenya gaafannee biiroon keenyallee hatta ifallee nu galcheera bishaanis galchee jira. Humna namaa kana immoo nu eeyyamee jira. Normally humni namaa hospitaalli yeroo ammaa qabu gara nama 45 qaba. Nama 309 barbaachisa san keessa nama 45 qaba parsantii 13 jechuudha. Kana furuudhaaf biiroo gaafannee biiroo nama 52 nu eeyyameera ogeessota olaanoo dabalatee jechuudha. Kanaaf yogguu isaan dhufan tajaajila hawaasni barbaadu tajaajila akka baqaqsanii yaaluu
tajaajilli rifarii wanni nu rifarii gochaa ture sun jechuudha. Sun marti miidhaan haadholii irra gahu miidhaan daa'imman irra gahu haga tokko inni irra ta'a jechuudha. Namni baay'ee rakkoo addaa waan ta'in rifariin hin hafaa jechuudha. Tajaajilli hawaasni barbaadu sunis deebii argata jechuudha. Akka hanqinaatitti fi wanni sirratuu qabu jennee ilaallu akka carraa ta'ee biiroo sunumatu hoogganaa jira. Jalqaba ibsaan hin turre inni sun naannoo miliyoona 6.4 jalli tiraansfoormarii finnee ibsaan diriiree galeefii jira. Bishaanis hin turre innillee sarara ibsa bishaanii diriiree fi tajaajila kennuu eegalee jira. Maashinoonni gurguddaan tokko tokko kan akka altiraasaawundii hin turre altiraasaawundii 2 kennineefii jirra. Meeshaa laaboraatoorii tokko tokkos maayikirooskooppiin galeefiitu jira. Fi meeshaa guddaadha kan jedhamee mana kana keessa jiru meeshaa baqaqsanii yaaluuti. Siree baqaqsanii yaaluun irratti hojjetamu. Maashina doochaa fi kan kana fakkaatanii galeefii jira. Kunis ilaa waan nu rakkisuuf guddaa ture. Amma hanqina guddaa fi mana kana hawaasni akka itti tajaajilamu gochuuf kan nurraa eeggamu humna namaati. Humna namaa baay'ee hanqina guddaatu jira. Humna namaa doktoroota gosa adda addaa kan of keessaa qaban, narsii gosa adda addaa kan of keessaa qaban, hojjetaa deeggarsaa qulqulleessituu wardiyyaa kan of keessaa qabu nama 52 baajeta waliin ramannee beeksisa baafneefii turre. Sababa adda addaatiin mootummaan naannoo qacarriif jijjiirraa dhaabsee ture. Isa san sadarkaa biirootitti amma bifa addaatiin biiroo keenyaaf akka hayyamu taasifnee almost sadarkaa nu hayyamuutitti jiru nama 52 hayyamameefii jira. Inni sun kan bakka kana dhufan yoo ta'e hawaasni naannoo kanaatis hawaasa nagaa qabuudha. Hawaasa oomisha gaarii qabu, magaalaan isaa gaariidha, haalli qilleensa isaa bareedaadha. Rakkoon nageenyaa hin jiru. Ogeeyyiin bakka kana carraa kaasanii qacarriidhaan haa ta'uu dhufan iddoo kanatti ramadamanii gaafa hojjechuu jalqaban hospitaalli kun karaa guutuudhaan hojiitti yoo galee hojjechuu danda'e kenna tajaajila fayyaa ammaas naannoo kanatti mul'atu furuu hin danda'a. Hospitaala Gololchaatti humna namaa xiqqaan tajaajilli kennamaa jiru gaarii ta'us hanqina ibsaa fi bishaanii akka qabanidha. Namoonni ciisanii yaalamaa jiran koreewwan kanatti kan himan. Sirnaan tajaajila. Riiwwannaallee sirnaan tajaajilanii wanni rakkoon maabiraatiinis hin jiru galgala amma maabiraatiin badee tsaanii kana waan itti hoosifannu dhabnee ganaa baatirii barbaada ala bitannee isaan ibsannee bullee ergasanii dhufte malee. Hammam ta'e as. Har'a guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaadha. Akkami ogeessonni akkamitti isin tajaajilu fuula gaariidhaan waan isin jettan kana dhaggeeffatanii waan isinii kennuu qaban kennanii isin tajaajilu? Ogeessonni haala gaariidhaan nu tajaajilaa jiranii haala gaariidhaan nu kennachaara. Maalinni akka hanqinaatti kan jiru hospitaala kana keessa? Akka hanqinaatti maabiraatiin illee yeroo tokko tokkoon babbadaa. Maabiraatiinis hanqinaa akkuma isaan jedhan bishaanis hin jiru uffannis hin jiru kanuma kana bakka hanqina. Malee isin keessummeessuu irratti ogeessonni dhufanii isin gaafatu bakka jirtanitti? Haala gaariidhaan nu keessummeessaranis. Jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa magaalaa Jaarraatti kenna tajaajila buufata konkolaataa magaalaa Jaarraa fi daandii keessaa kiiloomeetira 16 hirmaannaa uummataan hojjetames daawwateera. 1957 dura qaama seerummaa argate achirraa kaasee duuba kana yoo laaltan baay'ee moofadha. Wanni hin qabu, maaster pilaanii hin qabu, karaa hin qabu. Lolaan asirraa dhufu kun yoo xiqqaate daa'ima 3 nurraa fudhatee ture. As nama gaha dheerinni isaa karaan nyaatame keessa deemuun hin danda'amu. Akka carraa ta'ee namni wayii maabiraatiin qabee yookiin ibsaan qabee miidhamee reeffa isaa manaa gadi baasuu dadhabne waan qabataman sinitti himaa jira. Kanaaf rakkoo kanarraa ka'e oomishni galfachuu dadhabne daandiin bakka konkolaataa seenu qofa irratti oomisha galchaa ture namni magaazina namaatti jechaadha. Yeroo ammaa kana sun hundi salphate haala gaariidhaan hojjetame namni kamiyyuu jechaadha dheerinni amma sinitti hime kana keessatti cirrachi bifuma kanaan uffatee haala gaariin itti gammadee akkasitti hojjetamee jechuudha. Qarshii 200 haga 15,000 deemneera. Akka humna abbaa akka jiraata humna isaa laallee madaalliidhaan. Waggoota tare keessa baay'ee itti rakkachaa turre midhaan galfachuu hin dandeenye. Maatii keenya mana barumsaa geessuun baay'ee nu cinqaa ture. Kanarraa bahee uummanni har'a gizee gaditti bahu baay'ee gammachuu qaba. Magaalaan kun egaa dhufte bara 1947 qaama seerummaa argatte haga irratti garuu magaalaa keessa dhakaa cirrachaa uffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waggoottan gara 80 gahaa kanaaf haga ammaatitti uummanni kun baay'ee rakkachaa ture jechuudha. Dhoqqeedhaan ifin kaadimitii ambulaansiin
deettuu fi deedhuuf karaa geessituu qabdu jechuudha. Magaalaa aanaa ta'e jechuudha garuu. Kanarraa ka'uudhaan akkuma simbarti namatti nu beeknu bayata mootummaa qofaan bu'aalee misooma waliin ga'uu hin danda'amu. Zeen waggaa darbee jalqabnee uummata mari'achiisne jechuudha. Maal ta'uu qabaa? Baay'inni mana qopheessaan gahu waan ta'eef uummata kana rakkoo kana hirmaachisne uummanni kun maal ta'uu qaba waan jedhu san zoonii tokko gadi baanee hirmaachisne jechuudha. Kanaaf waliigala isaa gizee uummata kan hirmaachisnu uummanni kun kaleessallee asuma jira jechuudha. Har'allee asuma jira. Kanaaf uummanni kun gooti karaa iftoomanaatti dhiyaatte uummanni kun akkaataa humna isaatiin keessumattuu iyyuu sarkaasitti qoonnee nama humna qabu giddu galeessa harqalleeyyii inni akkaataa humna isaatti uummanni eegumsa jiratti mari'atee booda waan qabnuun isin duuba dhaabanna. Humnaan maallaqaan beekumsa qabnu kan jedhu san uummanni itti walii galee jechuudha. Zeen haga ammaatitti magaalaa keessatti zoonii 3 hojjennee waliin geenye xumurree jirra jechuudha. Xiqqaata kiiloomeetira 16 hirmaannaa uummataatii fi bayata mana qopheessitin jechuudha. Kana uummanni kun dhugaa dubbachuudhaaf uummata misoomaaf xiyyeeffannaa addaa qabu, uummata misoomaaf kaka'umsa qabu, uummata yoo ati waa xiqqoo kakaaste, yoo ati ulaatti agarsiiste, yoo ati daandii xiqqoo agarsiiste dursee siif deemuu jechuudha. Dhimmi akkuma reefsi ni kaase jechaadha. Riifoormiin geejjibaa 16 jalqaba irratti kan laallamu imalaan tokko buufata seenee jalqaba irratti wanni inni hojjechuudhaa qabu tikeeta muratee kiiloomeetira 50 ol asumatti tikeenni murama jechaadha. Kaanniin ammootiyyuu warra kiiloomeetira xixiqqaa kafaltii raawwatee ba'a jechaadha. Haga tokko amma akkas gochuudhaaf xiqqoo dhugaa dubbachuudhaaf nu dhibaara jechaadha. Nu itti deemaarraa garuu konkolaataan achiin seenaa asiin bahaa baay'ee rakkisaadha jechaadha. Kanaaf xiqqoo wanni hudhaa nutti ta'e buufanni sirraa'uu dhabuun hudhaa nutti ta'eera jechaadha. Kanaan alatti hojii hojjetamuudhaa galu qabu haga tokko hojjechaa jirra. Jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa hojii to'annoo fi hordoffiin hojiiwwan qaama raawwachiisaan hojjetaman uummata keessa gadi bu'uun lafarratti qabatamaan ilaaluun gahee bakka bu'ummaasaa bahuu maddiitti hojii gara fuula duraatiif akka isaan cimsuudhaan gaggeessitoonni godinaalee fi aanaalee kan himan. Keessattuu akka godina Baalee Bahaatti gammachuu guddaadha jechaadha. Koreen dhaabbii gosa 3-4tu dhufee waan baay'ee ilaalaa jiranii daandii keessaa kan magaalaa ilaalanii jiranii daandii asfaaltii dalloo sabroo dirree Sheek Huseen ilaalaa jiranii qamadii kilaasteraan naannoo maayibaasa diinsaa ganda dirree guddoo irratti faca'e ilaalaa jiranii kun jilli kun waan baay'ee ilaalaa jira. Kanaaf gammachuun uummata aanaa gololchaa nullee akka mana marii bakka bu'aa uummataatti gammachuu guddaan nutti dhagahama. Caffeen akkanatti rakkoo uummataa gadi bu'ee ilaaluun isaa waan jajjabaachuu qabuu fi waan baratamullee isarra jiraatu asin dirallee ogeeyyiin yeroo adda addaa dhufanii aanota manneen marii aanota hin dubbisanii haalli amma baratame kun waan gaarii fi waan jajjabaachuu qabu. Bakka bu'oonni uummataa uummanni bakka na bu'an jedhee ofii filate rakkoo uummataatii fi waan uummanni isaa keessa jiru daawwachuudhaaf yeroo yeroodhaan akkanatti gadi bu'anii uummata ofii dubbisanii hanqinaa fi cimina qaama raawwachiisaan hojjechaa jiru. Sakatta'uu fi hordofuun isaanii waan gaariidha. Kun jijjiirama guddaadha waan jedhu isaan qaba. Kanaan dura kan ture kan baratame uummanni filannoo irratti ibalatu bakka na bu'a jedhee filata. Eega filatee deebi'ee filannoo itti aanu yoo arge malee bakka bu'oota uummataan argu. Bakka bu'oota uummataa san keessattuu koreen dhaabbii karaa kanaan karaa qindaa'een akkanatti gadi bu'ee hanqinaa fi cimina jiru adda baasee rakkoo uummata bakka bu'eef san gurra uummataaf kennee uummata dhaggeeffatee rakkoo uummata irraa furuudhaaf deemuun isaa kun waan baay'ee namatti toluu fi akka qaama raawwachiisaatti illee hanqinaa fi cimina keenya beeknee akka uummata kanaaf raawwachuu qabnu akka uummata kanaaf hojjechuu qabnu halkanii guyyaa akka uummata kanaaf hojjennu taasisaa jechuudha. Kanaaf namni waa hojjetu qaama sodaatu wahii qaama na hordofa jedhu wahii waan qabaatiin hojii uummata amaanaatti kenname san galmaan ga'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf qaamni kun qaama olaanaadha. Qaama olaanaa naannoo Oromiyaati. Qaamni olaanaan kun uummatatu bakka buufate waan uummanni bakka buufateef san beekanii yeroo yeroodhaan akkanatti hordoffii fi deeggarsa taasisuun isaanii waan baay'ee namatti dhagahamuu fi galata guddaa qabanii jechuu barbaada.